Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo isin jirtan maratti isin akka qabu kabajamtoota daawwattoota keenya kun EMN Plus sagalee dhalootarraa torbaniin gara keessan kan geessisnu qophii egeree keenya irraa tanis dhimma alaabaarratti xiyyeeffannee dargaggoota waliin marii taasisna. Keessumaa alaabaadhaan wal qabatee mana marii bakka bu'oota uummataatiin erga murtaa'een booda guyyaan alaabaa waggaa waggaadhaan barree haarawaan dhufee baatii onkololeessaa torbee jalqabaa guyyaa wiixataa ni kabajama akka guutuu biyyaatti jechuudha. Guyyaa kana bifa kana kabajuun faayidaa maalii ni qabaata? Itti fayyadama alaabaatiin wal qabate labsiiwwan garaagaraa ni jiraatu kanneen hojiirra oolchuudhaan wal qabate maal fakkaannaa alaabaadhaan wal qabate immoo dargaggoonni hubannoo gamii qabu kan jedhu dargaggoota waliin turtii taasisna. Haga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Tole guddaa galatooma ulfaadhaa dargaggoonni waliin mari'annu barsinuuf dajanee lammii mul'ata akkasuma abarraa taaddasaatii yeroo keessan qaalii qabdannuuf qooddanii nu waliin turtii taasisuu fi ayyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota EMN Plusiin guddiseen isin galateeffadhaa anaa dhufuuf isiniin jedha. Isaan waliin dhimmoota garaagaraa ni kaasna kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinis haga xumuraatti waliin turaan affeerra keenya akkuma jalqaba faaruu alaabaa biyyoolessaatiin eegallee waa'ee alaabaa irratti xiyyeeffannee mari'anna waan ta'eef guyyaan alaabaa akka biyya keenyatti wiixata darbee guutuu biyyaatti kabajamee jira. Dhaadannoolee garaagaraatiin jechuudha waggaa waggaan ni kabajama kan bara kanaattis wiixata darbee kabajame. Kanaan wal qabsiisnee kaasna waan ta'eef ka'umsa marii keenyatti akka ta'u garuu jalqaba alaabaan biyya tokkoof maalidha? Dargaggoonni hiika alaabaa akkamiin ibsu dargaggoonni ka'umsa taasifanna? Guyyaan alaabaa akka biyyattiitti baatii onkololeessaa yeroo gara torban jalqabaarra kan inni kabajamu kan bara kanaas immoo kabajamee darbeera jechuudha. Alaabaa jechuun maali waan jedhuuf alaabaan ibsituu birmadummaa biyya tokkooti. Biyyi tokko alaabaa mataa ishii qabaachuudhaaf dursa wantoota alaabaa sana argachuudhaaf itti dhama'amee aarsaan itti kaffalamee akka biyya keenyaatti immoo abboonni keenya alaabaa kana har'aan ga'uudhaaf aarsaa guddaatti kaffalanii nu dhaalchisan dargaggoota jechuudha. Saniif alaabaan birmadummaa eenyummaa ibsituu biyya tokkooti jedheen fudhadhaan. Alaabaa jechuun ibsituu fi eenyummaa biyyattii kanaati jechuun danda'a. Dargaggeessa birattis alaabaa jechuun eenyummaa keenya jechuun immoo nuyi dursaa ani jira kan jedhamu alaabaan biyyattii jiraatedha. Kanaaf alaabaan anaaf ibsituudha, eenyummaadha. Kanaaf alaabaa akkasitti ilaala. Biyyoonni addunyaa kanarratti argaman mallattoo ittiin beekaman akkasuma ittiin ibsaman ni qabu. Kun immoo alaabaadha. Kanaaf alaabaan biyya tokko biyya biraarraa adda baasnee beekuudhaaf murteessaadha yookiin immoo mallattoo ibsituu biyya tokkooti jennee kaasuu ni dandeenya. Alaabaan kun bara akkasiitii eegalee jedhamee wanti adda ba'ee jiraatu baatus akka qorannoowwan garaagaraa agarsiisanitti bara qaroomaa Chaayinaa durii, Misir yookaan Ijipti durii akkasuma warra Roomaa durii sanarraa eegalee dhaloota Kiristoos durii jechuudha. Akka eegaleedha ragaaleen garaagaraa kan agarsiisanii keessumaa yeroo geejjiba galaanarraa itti fayyadamaati akka turan akka biyya keenyatti immoo bara 1897 irraa eegalee yeroo jalqabaatiif alaabaan kun itti fayyadamaati akka turameedha. Halluu magariisa, keelloo, diimaa jennee kanarra itti fayyadamnu kana jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadha. Alaabaan kun kan biyyaa ni jira, kan dhaabbilee garaagaraa ni jiru, loltummaa ni jira, kan dhaaba siyaasallee akkasuma ni jira, alaabaa gosa garaagaraatu jira jechuudha. Akkuma addunyaatti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni hedduun guyyaa alaabaa jechuudhaan waggaa waggaa ni kabaju. Biyyoonni lakkoofsan hedduu ta'an. Biyyi keenyas manni marii bakka bu'oota uummataa erga labsiidhaan guyyaan alaabaa kabajamuu qaba akka biyyaatti jedhee murteesseen booda waggaa waggaadhaan kabajamaa jira. Bara kanas guyyaan alaabaa 18ffaan kabajameeti kan inni jiru. Kanaan wal qabatee guyyaa kana bifa kanaan kabajuun faayidaa maalii ni qabaata waan jedhu sanaa kaasnu. Alaabaan jalqabuma iyyuu mallattoo eenyummaa biyya tokkooti. Kana jechuun biyyi tokko biyya jechuudhaaf eenyu jechuudhaaf biyya biraarraa adda ittiin kan namni ittiin baafatu alaabaadha jechuudha. Alaabaa biyya akkasiiti jetteetu biyyi kun biyya akka kanaati jettee alaabaa sanaan adda baastee beektaa jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti guyyaa kana kabajuun akkuma waliigalaatti alaabaan mallattoo eenyummaa isaa waan ta'eef uummanni biyya keenyaa
ani biyya qaba yookiis immoo biyyi koo biyya akkanaati kan jedhu yoo alaabaan sun jiraatedha. Alaabaan biyya keenya fakkeenyaaf alaabaa Itoophiyaa gaafa ilaallu tokkummaa, wal ta'umsa, sabdaneessummaa, sababa sallammii garaagaraatu jiraata biyya keenya keessa. Kun immoo alaabaan kun alaabaa biyya kooti jedhee alaabaa naannolee irraa adda kan ta'e, alaabaa dhaabbata kamirraa adda kan ta'e, alaabaa siyaasaa irraa adda kan ta'e, alaabaa biyya koo jedhee uummanni Itoophiyaa martinuu alaabaa kanaan wal beeka yookiin immoo of ibsaa jechuudha. Kanuma keessatti guyyaa kana kabajuudhaaf namni kamiyyuu alaabaa kana gaafa guyyaa isaa kabaju guyyaa gammachuu, guyyaa tokkummaa, guyyaa sabdaneessummaa fi obbolummaa jedhee guyyaa sanatti yaadata jechuudha alaabaa isaati. Gaafa alaabaan ol kaafamee biyya tokko irratti faajjii biyya tokko ta'ee ol kaafamee mul'ifamu uummanni biyya sana keessa jiru yookiis immoo uummanni alaabaa sana alaabaa kootti jedhee ilaalu gammachuu guddaa yookiis immoo olaantummaa guddaatu itti dhaga'ama jechuudha. Abbootiin keenya kaleessa alaabaan kun akka har'a ga'ee turuuf biyya kana irratti alaabaan Itoophiyaa isa kana jedhamee hanga guyyaa irraa kanatti kabajuunsaa yookiis immoo guyyaan itti yaadatamu akka jiraatu akka alaabaan kun ol kaafamee mul'ifamuuf aarsaan hedduun kanfalamaniiru jechuudha. Lafee hedduun cabeeraa, dhiigni hedduun dhangala'eera. Sana darbee immoo dhaloonni har'allee itti kanfalaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa fakkeenya yoo fudhanne daangaa adda addaatiin kallattii hundumaatiin daangaa Itoophiyaa eeguudhaan alaabaan keenya otoo nuti jirru biyyi keenya alaabaan ishee gadi hin bu'in yookiin immoo hin dhokatiin alaabaan biyya keenyaa faajjii biyya keenyaa waan ta'eef akka isheen hin dhokanneef yookiis immoo akka biyya biraatiin yookiin nama gara biraatiin alagaadhaan akka alaabaan ishee yookiin eenyummaan biyya isaanii hin dhokanneef aarsaatti kanfaluu jira jechuudha har'allee. Sanuma wal qabatee dargaggeessi immoo hubannoo maal qaba waa'ee alaabaa kan jedhuuf dhugaa dubbachuudhaaf dargaggeessi wanti hundumtuu umurii dargaggummaati. Waa'ee biyyaallee jaalala biyyaallee kan yaadamu jechuudha. Fakkeenyaaf loltuu taatee gaafa biyya kee eeguudhaaf yookiis immoo raayyaa ittisa biyyaatti dabalamtu umurii kee dargaggummaatti jechuudha kanatti deemtu. Soo sanaan wal qabatee dargaggeessi waa'ee alaabaa irratti hubannoo akkamii qaba kan jedhuuf waa'ee alaabaa irratti dargaggeessi hubannoo guddaa qaba. Alaabaan biyya keenyaa maalidha kan jedhu sirriitti hubateetu biyyi kun biyya kan isin jedhamtu yoo alaabaa qabaattedha akkuma dura kaasee jechuudha. Sanaaf immoo biyya isaa kan tifkatu dargaggeessaa dargaggummaa irraa kaastee ammoo umuriin kee danda'e yookiis immoo amma fayyummaa keetiin jirtutti kanatti waa'ee alaabaatiif dhaabattu jechuudha. Yoo loltuu taatellee yoo ta'uu baattellee bakkuma jirtu magaalaa jiraadhu baadiyyaa jiraadhu waa'een biyyaa nama hundumaaf iyyuu dubbii ijoodha jechuudha. Kanaaf alaabaa fi biyyi wal qabatee waan deemuuf bakka alaabaan hin jirretti biyyi hin jirtu, bakka biyyi hin jirretti immoo alaabaan hin jiru jechuudha. Kanaaf namni hundinuu dargaggeessa dabalatee uummata hundiyyuu dabalatee waa'een alaabaa adda dureedhaan ka'aa jechuudha. Guyyaan alaabaa kabajuun faayidaan inni qabu tokkoof maalummaa alaabaa akkanuma diiteeliraa filii gubbaadhumarraa yaa beekanii malee dhaloonni irra jiru badaa waan alaabaa kana waan galeef illee hin qabu. Saniif akka mootummaatti guyyaan alaabaa adda baafamee guyyaa sanatti gaafa kabajamu dhaloota haaraa kana waa'ee alaabaa barsiisuuf illee guyyaan kabaja alaabaa jiraachuun isaa baay'ee gaariidha jechuudha. Dhaloonni dhufu yookaan immoo namoonni waa'ee alaabaa hin beekne illee guyyaa alaabaan sun kabajamu maalummaa alaabaa sanaa baruu danda'a waan ta'eef faayidaan guyyaa alaabaa kabajuu dhaloonni waa'ee alaabaa hin beekne sun waa'ee alaabaa beekaa bara waan ta'eef cimeetti fufuu qaban jedha. Tole, guddaa galatooma ulfaadhaa yaada bal'aa kaastanii kanumaan wal qabsiisnee kaasna keessumaa alaabaan haalota garaagaraatiin ni ibsamaa. Kanaan wal qabsiisnee immoo jaalala biyyaa fi alaabaa akkamiin kaasuu ni dandeenya? Jaalala biyyaa fi alaabaa jechuun biyyi yeroo tokko tokko nuti alaabaa waggaa agarru waggaa alaabaan bahu namni karaa deemu faaruu kanallee yoo dhaga'u lakka ammam fedhii fi gammachuu nama keessa akka jiraatu hin argina jechuudha. Kanaaf dargaggeessa gidduus kan jiru kanadha. Alaabaa sana sagaluma faaruu yoo dhaga'u alaabaa kanaaf meeqatu wareegame, alaabaa kanaaf meeqatu kufe, meeqa daangaa irratti hafe. Biyyi kun kolonii jala kan buuneef abbootiin keenya durii kaasnee seenaa dhagaa akka turre biyyi biraa kolonii yoo godhamtu biyyi keenya garuu akka kolonii jala hin galleef alaabaa mataa ishiitiin akka bultuuf warra gochaa turan si yaadachiisa jechuudha. Kanaaf miira tokko tokko yeroo agarru miira baay'ee ilmaan guutame. Fakkeenyaaf atileetonni keenya biyyoota alaa deemanii fiigichaan injifatanii yoo isaan injifatanii raawwatanii alaabaa biyyattii kaasan namni taa'ee DSTV ilaaluudhaan boo'u jira.
Maaliif kun miiraa fi gammachuu alaabaa sun of keessaa qabudha. Eenyummaa ani ittiin beeksifnudha. Namni tokko gammachuu irra darbee boo'uu irra darbee waan baay'ee kan ta'u fedhii kana waan of keessaa qabuuf kanaaf alaabaa fi gammachuun uummanni kan of keessaa hin bahu jechuudha. Kanaaf alaabaa kanaaf akkuma ayyaanota Itoophiyaa keessa jiran kana karaa bareeda ta'ee fi amma lafa iddoo hojii garaagaraatti kabajama. Sirnoota gurguddaadhaan addabaabayoota qabnu gubbaatti bahamee osoo kabajame kan jedhu qaba. Maaliif alaabaan kun dhaloonni dhufan duuba keenya jiru gammachuu sana miira sana wal harkaa fuudha. Hubachaa barachaa fi dhaadheffachaa osoo deemanii fi gara fuulduraatti odootti ceesanii jedhama. Jaalala biyyaa gaafa jennu namni tokko biyya isaa hin jaalata kan jennu gochaa fi miira isa keessa jiru irra dhaabanneetu jechuudha. Silaafuu namni dhalatee gaafa guddatu maatii isaa keessatti maatii isaa jaalachaa isa booda namoota hawaasa naannoo isaa jiran jaalachaa isa booda gara biyyaatti ol dhufaa jechuudha. Kana jechuun immoo namni tokko biyya isaa hin jaalata kan jennu gaafa biyya isaa irratti yaadannoon adda addaa yookiis immoo waan akka biyya kan akkas goonaa biyya kan akkas goonaa jedhee karaa alaatiin karaa adda addaatiin godhamu quuqamni nama sana keessa jiru yookiis immoo miirri nama sana keessa jiru maaltitti dhaga'ama kan jedhu nama sana intiniinsa irra dhaabannee ilaalla jechuudha. Kana jechuun immoo namni tokko namni biyya isaa jaallatu yoomiyyuu biyya isaatiin ni quuqamaa jechuudha. Biyya isaatiin ni quuqama jechuun immoo fakkeenyaaf gaafa rabbiin fidinii gaddi guddaan tokko akka Itoophiyaatti ta'e yoo jenne alaabaan biyyaa gadi siqxee jechuudha. Iddoo jirturra gadi siqteetudha kan ishiin fannifamtu yeroo baay'ee yeroo agarru. Kana jechuun maal jechuudha? Gaddi biyya kanatti dhaga'ame alaabaa fi biyyi kun wal qabata. Gaaf sana gaafa alaabaan sun gadi bu'ee mul'atu namoonni hundumtiyyuu waajira kan jedhu keessatti beeka jechuudha. Kana jechuun immoo namni biyya isaa jaallatu alaabaa isaas ni beeka, jaalala alaabaas ni qabaataa jechuudha. Bakka hundumaatti fakkeenyaaf kutaalee addunyaa adda addaa keessa deemtee namni fakkeenyaaf namni kun lammii Itoophiyaadha jedhee namni yeroo wal dubbisu akka obbolaatti jechuudha. Kan inni wal dubbisu yookiis immoo biyya isaa jaalachuun nama ollaasaa yookiis immoo hawaasa kutaalee garaagaraa jira akkuma dura jennee Itoophiyummaadhaan yookiis immoo biyyuma Itoophiyaa waan ta'e qofaaf biyya isaa waan ta'e qofaaf namni miira gammachuutti wal dubbisa jechuudha. Miira obbolummaatiin namni biyya isaa jaalachuu jechuun ollaa sana jaalataa hawaasa naannoo sana jaalataa achi darbee immoo namoota sabaaf sablammoota naannoo isaa jiran tokkummaadhaan waliin jiraata. Biyya isaa jaalachuu jechuun tokko kana karaa biraa immoo jaalala biyyaa fi alaabaa gaafa walitti finnu immoo namni biyya isaa jaalatu alaabaa ni jaalata. Alaabaa sana ni kabaja. Gaafa alaabaa isaa adda addaatti deemee alaabaan isaa ol kaatee fannifamtee argu gammachuutti itti dhaga'ama jechuudha. Maaliif biyya isaa waan jaallatuuf. Itti fufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya kabaja guyyaa alaabaa sababeeffachuun dargaggoota waliin marii taasisaati jirra. Mariin keenya ammas akkuma itti fufetti kan jiru akkaataa itti fayyadama alaabaa akkasuma hojiirra oolmaa isaatiin wal qabatee keessumaa alaabaan kan federaalaa ni jira, kan naannolee ni jiru. Iddoo akkaataa dhaabbii isaaniitiin wal qabatee kan naannolee kan federaalaa sanirraa seentimeetira 30 gadi hiikanii karaa bitaatti kan isaan fannifaman akkasiin taa'ee jira. Akkasuma alaabaan kun yeroo waltajjii manneen barumsaa akkasuma ayyaanonni uummataa yeroo jiran sanarra kana fi ganama isaa 12tti ni fannifama, galgala immoo 12tti ni bu'a. Iddoo tokko tokkotti ammoo namoonni yeroo waltajjii geggeessan alaabaa sana teessoo sanarra godhanii fayyadamuun ni jira. Kanaaf gama seeraatti wanti kaayyamu ni jira. Alaabaan wal qabatee keeyyata 3 jalattis hojiirra oolmaa itti fayyadama. Alaabaatiin wal qabatee hubannoon hawaasa bira jiru maal fakkaata? Dargaggoonni sanarratti hubannoo qaban maal fakkaata? Waan taajjabdan nu kaasuu dandeessu. Numa yeroo karaa deddeemnu iddoo tokko tokko yoo agarru alaabaan silaa ganama bahee galgala bu'eet namni gala. Amma waajjiraalee mootummaas miti mootummaa keessas ji'a hanga ji'aatti dhaabbata. Suni ji'a hanga ji'a tarsa'uu muufa'uu sanatu jira. Suni akka seeraan gaafachiisu qaamni kamuun beeka. Alaabaan tarsa'uun lafatti gatamee irra jatamee darbuun itti olaallu qaama mootummaa keessaa bulchiinsa mootummaan hoogganu keessaa sogadi baatanii ganama kan bahe hanga ji'a 2 ji'a 3 waajjiraalee mootummaa keessatti ni argina jechuudha. Suni akka seeraan gaafachiisu odoo beekamu garuu xiyyeeffannootti kennuu dhabuutu jira. Qaamichi dhimmi ilaala suni kanaaf gara fuulduraattis
dargaggeessa bira kun jira garuu qaamichi sana hoogganu qaamichi naannoo sana jirus hin beeka warshaalee mootummaa ala ta'anii miti mootummaan hin jiru isaan keessa amma waggaadhaan amma waggaatti amma moofa'ee tarsa'u kalarii isaa jijjiiruutti halluun dura qabu halluu biraa amma baasutti jira kana hin agarra garuu kana sirreessuudhaaf qaamni hundi tumsa gochuu qaba maaliif akka seeraan nama gaafachuuf keeyyataanis jira namni kamuu beekuu danda'udha qaba jechuudha. Waggaa baanus waggaa deemnus waan akkasii tura. Itti dabalataan wanti hubannoodhaan barbaachisu tokkos kanan jedhee yaadu halluun waggaa dibamu alaabaa arganne alaabaan lafarra dibamee namni irra jetee darbu hin jiru. Sana garuu yeroo baay'eetti amma qabsoo ta'aa dhufeen sirrateera. Lafatti qofa dhagaatti dibuu jira lafa dhagaa irra darbamu gubbaa. Sana alaabaarra jetamee hin darbamu. Jijjiiramaa dhufu. Amma immoo sagantoota garaagaraatii fi fuula dibatanii deemuun inni sun gammachuu biyya agarsiisu ta'uu danda'a. Garuu haalli itti dibamuu fi haalli itti alaabaan sun laallamu haalli itti qabatamu sana hubannoo cimaadhaan deeggaramuu danda'udha qaba. Alaabaa irratti hubannaan dargaggeessaa fi hawaasni qabu baay'ee qixa barbaachisuun guutuu ta'een argamu. Bakkoota garaagaraatti haala qabannaa alaabaallee ilaalchisee fakkeenyaaf akka alaabaa biyyattii gubbaan magariisa gidduun keelloo jalirree diimaadha. Sanafaa garagalchee dargaggeessa qabatu hawaasa qabatutu jira jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti yoo fannifamullee suni mul'ata. Hubannaan alaabaan akkaataa kamiin eessatti barbaachisaa iddoo kamitti barbaachisaa kan jedhu dargaggeessaa fi hawaasa biraa hubannaa bal'aan hin jiru. Kanumaan wal qabatee amma yeroo guyyaan alaabaa kabajamu kana wantoonni kun illee akka sirrachuu qaban mootummaanis qaamoleen miidiyaas hawaasni bal'aanumti illee wantoota kana bakkeen barbaachisneetti alaabaa fannisuu yoo fannifamee jiraatillee ganama yoo fannifame galgala akka bu'u maaliif jennaan biyyoonni alaallee alaabaa keenya kana in sodaatu nuti garuu wanna dhabiinsaa haa ta'u wantoota garaagaraatiin alaabaa keenyaaf baay'ee kabajan kenninu. Kun gara fuulduraatti dargaggeessis wal ta'anii mootummaanis ta'ee qaamoleen miidiyaa garaagaraas ta'ee waliin ta'amee haala alaabaa kabaja alaabaa irratti ulfina alaabaa irratti akka hojjetamu dhaamsa. Guddaa galatooma ulfaadhaa yaada hedduu kaastanii keessumaa asxaa biyyoolessaa malee fayyadamuu akkasuma asxaa isaa jijjiiruun halluu isaa immoo akkuma isin jettan magariisa keelloo diimaa geengoo urjii sana irratti wanti jirus ni jira. Sanaan ala fayyadamuunis seeraan nama ni gaafachiisa. Yeroo kaa'amee olitti alaabaa fannisanii tursiisuu akkasuma beeksisaaf fayyadamuu fi kabaja maluu fi kennuu fi dhabuun illee seeraan nama ni gaafachiisa jechuudha. Faaruu alaabaatiinis wal qabate ammoo keessummoonni biyyoota alaafaarraa yeroo dhufan akkasuma imbaasiiwwan garaagaraa ta'uu ni danda'a. Kanaan ala yeroo ispoortii manneen barumsaa kabaja ayyaana uummataa irratti ta'uu ni danda'a. Faaruun kun faarfamuudhaaf dirqama akka ta'e illee heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaatiin taa'ee jira waan ta'eef guyyaan kun ammoo guyyaa alaabaa jedhamee kabajamuunis namni hundinuu keessumaa dhaloonni dhufu alaabaan maalii kanaan wal qabatee seeronni dhorkaa ta'an maalii dhimma jedhu irrattis hubannoo akka argataniif ni gargaara waan ta'eef guddaa galatooma ulfaadhaa yaada bal'aa kaastanii Itoophiyaan Afrikaa irraa biyya osoo hin koloneeffatamin daangaa ishee kabachiistee birmadummaa ishee eegsistee keessumaa alaabaa ishee dhaloota irraatti ceestee jechuu ni dandeenya. Biyyoota Afrikaa kaan immoo yoo fudhannee erga koloneeffatamaniin booda halluu alaabaa isaanii keessumaa kan Itoophiyaa magariisa keelloo diimaa kanarraa sanarratti booreffachuun alaabaa isaanii kanneen bocatan illee ni jiru hedduun isaanii. Waaqa alaabaallee yoo jedhan namni weeraawwachuu barbaade kan dhiisu ni jira alaabaan kabaja qabu waan ta'eef. Nuti immoo kana wal qabate keessumaa alaabaan kun kaleessa akkasiin abbootiin asiin ga'anii dhaloonni har'aa immoo kana caalaa akkamiin alaabaa kana mirmirsuu qaba. Waa'ee biyya ol kaasee mul'isuu irratti dargaggeessi hubannoo qabu qooduun dirqama jechuudha. Akkuma tiyyuu kaaste fakkeenyaaf hidha guddicha haaromsa Abbayyaa ilaalchisee namni hin gammanne hin jiru jechuudha yeroo sana. Dargaggeessa amma mucaa xiqqaatti amma nama jaarsaa hanga daa'imatti jechuudha. Yeroo sanatti wanti gammachuun guddaan namatti dhaga'amu wanti qixee jechuudha wanti sun. Kana jechuun maqaa nama dhuunfaa yookiin maqaa dhaabbata wayiitiin miti wanti sun kan godhame maqaa biyyaatiin maqaa Itoophiyaatiin. Achitti isteejiin guddaan godhamee alaabaa Itoophiyaatiin faayamee biyyoonni adda addaa dhufanii achitti mootummoonni biyyoota adda addaa dhufanii achitti gammachuu sana hirmaatanii
Kana jechuun fakkeenya guddaa nu ta'a jechuudha. Kanaan wal qabatee waan beeku dargaggeessi hubachiisuudhaaf nama hin beekne hubannoo kennuudhaaf waa'ee alaabaatiin waa'ee biyyaatiin wal qabatee alaabaan maalii biyya faana alaabaan maalinni uummataa fi mootummaa gidduutti biyyaa fi mootummaa gidduutti uummata gidduutti hubannoon jiru maali hawaasni qabu maali sana gidduutti immoo alaabaan maali kan jedhu hubannoo kennuun dirqamadha jechuudha. Oddoo hojiisaatti haa ta'u iddoo deema daddaatti haa ta'u karaatti haa ta'u tiraanspoortiitti haa ta'u iddoo hundumaatti jechuudha. Waa'ee jaalala alaabaa yookiis immoo jaalala biyyaa akkuma dura kaasnetti namni biyya isaa hin jaalanne hin jiru yoo diina ta'een alatti jechuudha. Alaabaa egaa abboota keenyatu nu dhaalchisee osoo hin baratiin osoo beekumsa garaagaraa hin qabaatiin abboonni keenya dhiigaaf lafeetti laatanii har'aan nu gaaniiru. Dhaloonni har'aa immoo bara teeknooloojiitii bara beekumsi illee babal'ate karaa garaagaraatiin dhaloonni ammaa kun dhaloota dhufuufis dhaloota amma jiruufis alaabaa maalummaa alaabaa seeraan itti amanee kabajee kabachiisee akka dhaloota dhufu dhaalchisu sirnaan hojjechuu qabachuudha. Fakkeenya fakkaataa kamiin hojjeta kan jedhuuf immoo wanti hundi kan jalqabu mana barumsaa irraayi. Mana barumsaa irratti daa'immoota xixiqqoo irraa kaasee maalummaa alaabaa barsiisaa itti himaa seera faarullee kabachiisaatii. Amma yeroo nuti mana barumsaatti barachaa turre ganama yoo barfannillee bakka deemne sanatti dhaabbanna faaruu alaabaa dhageenya jechuudha. Amma sun kufee cabee jira waan ta'eef kana irra deebiidhaan dhaloonni amma jiru kun mana barumsaa irraa eegalu dhaabbata mootummoota garaagaraa irratti karaa miidiyaawwan garaagaraa fayyadamnee waan alaabaa kana hubachiisuu qabna jechuudha. Hojiin manaa nuti qabaannu akkaataa kamiin alaabaan kabajamee dargaggeessi amma jiru kun maalummaan alaabaa galee fi wanta abboota isaarraa dhaale kana dhaloota dhufuuf fufsiisa kan jedhu karaawwan garaagaraatiin seeraan itti fayyadamnee barsiisnee dhaloota dhufu alaabaa isaatiif akka inni kabaja kennu alaabaa isaatiif akka inni dursa kennu barsiisuu qabna karaa kanaan. Akkuma namoonni dameewwan hojii garaagaraatti bobba'anii gumaacha olaanaa yeroo taasisan alaabaa biyya isaanii ol qaban dargaggoonni har'aa akkasuma namni hojiilee garaagaraatti bobba'ee jiru hundinuu biyya isaatiif waan fayyadu hojii gaarii hojjechuu qaba. Akka waloottis ammoo dargaggoonni saboota sablammoota biyyattii keessa jiran hundi isaanii qindoominaan tokkummaadhaan waloon ta'uudhaan dhimmoota maqaa biyyaa ol kaasanii beeksisuu danda'an addunyaatti beeksisuu danda'an kanneen akka hidhaarumsaa kanneen hojjechuudhaan alaabaan biyyattii akka ol ka'ee mirmirfamuu akkasuma biyyoonni biroollee Itoophiyaa jedhanii akka waaman akka beekan taasisuu keessatti gahee isaanii baachuu qabu jechuudha. Alaabaan biyyoolessaa jiru kuni gaaddisa sabaa fi sablammoota hundaati. Hundinuu sana jala hiriireet biyya isaatiif gahee taphata yookaan gahee baata jechuudha. Kanaan wal qabatee alaabaan tokkummaa sabaa fi sablammootaa cimsuu keessatti faayidaa akkamii qabaata? Akka saba tokkootti akka biyya tokkootti alaabaan inni guddaan an Itoophiyaa beekamnu biyyattiin kun ittiin beekamnu Itoophiyaan ittiin beekamu alaabaa federaalaati. Biyyoota garaagaraa deemanii sagantaata garaagaraa fi waltajjii garaagaraa soorata Itoophiyaa jechi jedhu kan ilaallamu alaabaa waliigalaa kanaan jechuudha. Hoggaas deebinu immoo gaaddisa biyyattii kanaa kan ta'e alaabaan kun. Anis akkuma kan Oromiyaa jaaladhu kan naannoo isaa hunduun jaalata. Waliigalli keenya walga'iin keenya garuu kan federaalichaati. Kan maal walitti qabu biyyattii kana walitti qabu. Biyyi kun alaabaan ittiin beekamtu tokko. Naannoleen akka biyyattiin ittiin beekamnu naannolee gaagalle immoo naannoo keenyaatti ittiin beekamnu ani sanan jaaladhu hundi kan jaalatu Oromiyaan jira biyyoonni naannoleen biraas akkasuma jaalatu. Ankee namni jaalatu kan nama jibbuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hunda keenya waan hammateef kan walitti nu fide immoo kaminni kan biyyattiiti jechuudha. Kan biyyattii kana yoo kabajnu faaruu biyyoolessaa immoo faarsinu naannoo irra gaafa geenyu immoo kan naannoos dabalaa jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti kan Oromiyaa faarsina kan federaalaa faarsina naannoo biraas hoggaa deemnu sana godhatu jechuudha. Maaliif waliigalli keenya dhumni keenyaa fi walga'iin keenya gaaddisni keenya koochoon keenya inni ta'e inni jalqabaa dibaabeen keenya kan biyyattiiti. Gaafa hidhaaromsaa kun xumuramu argitanii itoo ta'e hiriira guddicha gammachuu keenya ibsinu yoo baanu alaabaa biyyattiiti kan qabannee baana jechuudha.
Maaliif biyyi keenya Itoophiyaan tarkaaffii tokko deemneerra. Kan nu hafutti immoo wal agarru kan jedhu ergaa gurguddaa akkuma jirtan ammas abdii biraa qabna. Abdii itti addunyaatti agarsiisu hawwii galaana diimaa qabna. Isarratti immoo biyyattii san gaafa agarsiifnu kan naannoo miti agarsiifnu kan federaalichaati. Kan federaalaa jechuun immoo hunda keenya kan hammatee jirudha. Nuti akka nama tokkootti gammachuun biyyaa sun kan jiraachuu danda'u kan walii galuu dandeenyu yoo maal ta'e yoo alaabaa keenya kabajne yoo ankiyya jennee fudhanne yoo namoota hubannoo qabne hubannoo kennisiisne kan jedhudha. Ani hundi keenya alaabaa san jalatti hammatamnee kabajnee jaalannee akka namni jaallatu sun kabajee deemu gochuu danda'udha qabna jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii dargaggoota waliin dhimma alaabaa irratti taasisaa jirru gara xumuraa fidaatidha kan jirru. Egaa waan hedduu kaastanii alaabaadhaan wal qabatee hiikni bocni akkasuma mallattoowwan alaabaa kan biyyoota hedduu yeroo gara yerootti ni jijjiiramu sirnoota dhufanii darban waliin akka biyya keenyattis naannoo bara 1897 irraa eegalee halluuwwan bu'uuraa magariisa keelloo diimaa kanaan alatti mallattooleen akkasuma hiikni isaa jijjiiramaatii as ga'ee jira. Yaa ta'uti lammiileen biyya kanaa yookiin immoo Itoophiyaanonni sirnoonni garaagaraa jijjiiraman malee kabaja alaabaaf qaban birmadummaa biyya isaanii irratti ejjennoon isaanii wal fakkaata yeroo hundumaa. Magariisni waan ibsu qaba. Alaabaan immoo callifamee miti haalli sun kan kenname seenduubee biyya sanaa, aadaa biyya sanaa, duudhaa biyya sanaa, amantaa biyya sanaa irratti hundaa'etu waan ta'eef dhaloonni dhufu waa'ee alaabaa akkamiin hubatee hubachiisuu qaba. Gosa boca halluu alaabaan irraa bocame kana dhaloonni beeku guutuun isan beekne barsiisuu qaba jechuudha. Maaliif halluun kun halluu sadiin kan bocame dursa Itoophiyaan alaabaa diimaa kana yoo bocu dhiigaa biyyoota hayyoota loltoota saba Itoophiyaatuun akka itti wareegamee fi dhiigaan akka dhufe wareegama sun ibsa. Itti aansuudhaan halluun magariisaa jiru biyyi kun akka inni misooma ta'u akka inni waliin ta'ee misoomsuu danda'u biyya dhiigaan fide sana misoomaan jijjiiruu akka danda'udha kan ibsu halluu sana akkasiin bocatanii hubannoo qabnurraa kaanee fi beekumsa dandeettii qabnurraa akkasii namoonni baay'eenis immoo kana beeka. Waan beekoree walaalee akka alaabaan kun dhiigaan bocamte beeka namni kamuu. Kan dhiigaan bocamuu sun beeka immoo dhiigaan tifkachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf wal harkaa fuudhaan wal barsiisuudhaan an dhiigaan finne dhiigaan tifkachuun erga immoo dhiigaan finneen booda misoomatti ceesisuun biyyattii kana jijjiiruu akka qabnuu fi biyya suniif immoo nageenya buusuu akka qabnu hundi keenya beekna yaada. Kana immoo namoota nu daawwachaa jiranis kana hubatanii isaanis bakka hir'uutti qaama biraan ga'uu qaban akka jedhanii fi dhaloonni kun irratti walii galee waliin jaalatee gammachuudhaan wantoota kana alaabaa kana fudhateetu kan dhaloota dhufu dhaalchisu abdiin qaba dirqamallee nurra jira jechuudha. Kanaaf nutis gahee keenya ni baannaa hawaasni kamuu dargaggeessa dabalatee hojjettoota mootummaa dhaabbilee amantaa waan namni biyyattii kana keessa jiraatu kamuu soovarniitii biyya kanaatiif kan itti gaafatamummaan narra jiru kamuu alaabaadhaaf dursa kennee itti gaafatamummaa qabaatee alaabaa isaa kabajaa kabachiisuu. Guddaa galatooma ulfaadha. Gara xumuraaf inni waan jirruu fi dhimma alaabaatiin wal qabsiisee yaadota hedduu kaastanii yaadni kun nu afee jira. Carraa kanaan kana jechuun barbaada alaabaan wal qabsiisee kun nu afee wanti jettan yoo jiraate carraasanii kenna. Karaadhuma sooshaal miidiyaa garaagaraatiin waa'ee alaabaa namni baruun barsiisuu fi namoota immoo alaabaaf jedhamanii wareegama kaffalaa jiraniif kabaja osoo ilaalle alaabaan sun eenyummaa biyya keenyaa akka ta'e barree ani asumaan waraana raayyaa ittisa biyyaa daangaarra jiraniif kabaja guddaa fi alaabaa kee tiskuudhaaf achi jiraniif gahee isaa irraa jiru baachaa jiranii fi nuti immoo dargaggoonni utubaa isaanii taanee isaan akka tiskinuu fi isaaniin alaabaan biyyattii simbira jiru kana abbummaa fi ittaantummaadhaan akka eegdaniif nuttis immoo waan sinirraa qooddannoo jiraatu si wajjin jirraa fi alaabaan keenya bara baraan kabajamtee biyyattii keenya jiraatu jechuun barbaada. Galatooma. Biyyi keenya guddoodha. Akka Afrikaatti biyya Maazarlaand of Afrikaa waan jedhamtu wayiiti nurraa waa bocata jechuudha qaamni kaan nuti immoo keessatti gosaan wal qoodnee lagaan wal qoodnee naannoo wal qoodnee wal nyaannee
biyya keenya kuffisuurraa of qusannee jaalala qabnu namni kamuu bakka jirutti yoo waan isarraa eegamu ba'e biyyi keenya bakki ishiin hin geenye hin jiru jechuudha. Darbee akkuma warreen nama biyyoota lixaa kanneen akka Ameerikaa maal kana waa'ee keenyallee as dhiyootti naasa'ama jedheen abdii qaba. Pilaas dargaggeessi har'a jirru immoo wantoota abboonni keenya nu dhaalchisan biyya badhaatuu biyya waan tokkoon isheellee hin tuqamne nu biraan ga'aniiru. Pilaas naawoloojii teeknooloojiin garaagaraa illee dhufeera. Kanaan masakamnee teeknooloojii beekumsa dandeettii dargaggeessi walitti hidhatee biyya keenya haa ceesisnu dhaloota biyya badhaatuu biyya of dandeesse biyya viizaa rukutamee fi seenamu hin hojjenne hin abdii qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii dargaggoota waliin dhimma alaabaa irratti taasisne gara xumuraaf inniiti kan jirru. Egaa alaabaan ibsituu biyya tokko biyya biraarraa adda baate kan ittiin beekamtu yookaan biyya sana jedhamtee beekamuudhaaf alaabaa mataa ishee qabaachuu qabdi. Kanaan wal qabsiisee ammoo gama seerattiinis qajeelfamoonni akkasuma labsiiwwan kaawwamanii jiru. Kana hubachuudhaan akkatuma kanaan hojii irra oolchuun barbaachisaadha. Akkasuma dargaggoonni immoo alaabaan maal akka ta'e keessumaa seenduubee isaa irraa eegalee waa'ee alaabaa namoota keessa beekan irraa akkasuma namoota umuriin isaan irra jiran irraa hubachuun dhaloonni beekumsa alaabaa irratti qaban gabbifachaa guddachuu qabu. Akkasuma alaabaa fi biyyi gargar hin ba'an waan ta'eef beekumsa yookaan hubannoo alaabaa irratti ammoo jaalala biyyaas qabatanii guddachuu qabuun dhaamsa qophii keenya irraati. Kanarraa qopheeffanne kanaadha. Torban immoo mata duree biraa irratti keessummoota biroo qabannee aga walitti deebinutti nama torbanii nu taasisu hora deebana.